Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti konferaansiin nageenyaa fi hineeshiitii fi fayyadamummaa diinagdee dubartootaa mirkaneessuu gaggeeffame. Saganticha irratti hooggantoonni magaalaa Adaamaa fi keessummoonni waamichi taasifameef haadholii siinqee akkasumas dubartoonni sadarkaalee adda addaarra jiran hirmaatan. Nageenya fi hirmaannaa dubartootaa malee waa'ee guddina biyyaa fi misoomaa yaaduun gonkumaa hin danda'amu. Kanaaf dubartoota gama diinagdee fi jireenya dhuunfaa akkasumas hirmaannaa siyaasaan akka ciman taasisuun murteessaadha. Itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Raayisaa Juunaddiin akka jedhanitti dubartoonni gootota nageenyaa fi misoomaati. Gootota raayyaa ittisa biyyaaf galaa qopheessuun hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa galmaan ga'uuf ga'een keessaan adda durummaadhaan kan mul'atudha jechuun dubbatan. Dubartoonni magaalaa Adaamaa goota misoomaati, goota hawaasummaati, goota siyaasaati, goota nageenyaati. Keessattuu nageenya biyya keenya akka boortee aanaa fi filacaqanii magaalaa Adaamii hanga biyyaatti aarsaa isin mooftan ilmaan keessan eebbisanii gaggeessuudhaan raayyaa keenyatti makuudhaan galaawwan adda addaa qopheessanii erguudhaan akkaataa waadaa galatanii lubbuudhaan hunda lubbuutti jennanii hojii gurguddaa hojjetameen biyyattiin teenna akka diinni barbaade akka mancaane akka hin deemne godhuu keessatti gahee guddaa nu taphatanii jiru. Keessummaa kabajaa ta'uu saganticha irratti kan argamanii fi ergaa kan dabarsan itti gaafatamaa siyaasa paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Soorichaa Asfaa bara 2015 gaggeessinee bara 2016 yeroo simannu harka qalleeyyiif deeggarsa taasisuu wal bira dhaabbachuu waan hojjanneef milkaa'uu dandeenya jechuun ibsan. Dubartiin haadha ilmaa fi haadha biyyaati. Dubartootaan alaa wanti galma ga'uu hin jiru waan ta'eef wal hirmaachisuunii fi wal jajjabeessuun hojjechuu qabna jechuunis ibsan. Waggoottan moofaa kana dabarree bara haaraa bara 2016 yoo simannu simannaan taasifne adda qaba jechaadha. Adda qaba. Karaa lamaan adda qaba. Gama tokkoon keessattuu harka qalleeyyii ollaa keenya irraa eegallee magaalaa keenya keessa jiran dabalannee gama biraatiin immoo barataan tokkolleen akka manatti hafuu hin dandeenye gochuu keessattis keessattuu meeshaa barnootaa gama adda addaatiin dhaabbilee hirmaachisiisuun akkuma jirutti ta'e qoonni keechan immoo gahee olaanaa qaba jechaadha. Kana goonee kana gochuurras dabarree ijaarsa biyyaa keessatti waan gochuu qabnuu fi waan nurraa eeggamu gama biraatiin immoo bara 2015 keessatti hirmaannaa gama adda addaatiin hirmaachaa turtan sadarkaa olaanaa fi karaa hiikkaa addaa qabuun dabarsinee jechaadha qaammee. Kun ergaa olaanaa qaba. Kana kan goone magaalli keenyas kan itti milkaa'e karoora bara darbe 2015 keessattis sadarkaan isaa duubatti oduun ta'in kara fuulduraa deemuu kan danda'e waan isin jirtaniif isin qabannee waan hojjechuu dandeenyeef waan isin nuun jettan waan dhageenyeef waan isin jennu waan dhageechaniif irra deebi'ee ammas bu'aa argamee fi hanqina jiru waliin bu'aa argamee fi cimina qabnuuf gaheen keechan olaanaadha. Baga gammaddanii baga gammannee jechuun barbaada. Afayyaa'ii mana maree bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Mabee Jibbaa akka dubbatanitti bara 2016 karoora xiiqii galmaan ga'uuf mariin nageenyaa asitti gaggeessine sadarkaa aanaalee hundatti wal hubachiisuun murteessaadha jechuun ibsan. Dabalataanis namoonni uummata biratti dhageettii qabdan dhimma nageenyaa fi guutiinsa bishaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti akkuma kanaan dura hirmaachaa turtan ammas hirmaachuu qabdu jechuunis ibsan. Dubartoonni guyyaa har'aa muraasa asirratti argamtan bal'aan dubartoota keenyaa manattis qeerrattis argamu waan ta'eef marii har'aas arganne kanas gadi buunee dubartoota keenya qabsiisuudhaan keessattuu dhimmi murteessaa ta'e dhimmi nageenya magaalaa keenya keessattis haa ta'u naannoo keenya akkasumas biyya keenyaaf dubartoonni gahee guddaa waan taataniif dhimma nageenyaa keessatti gahee keessan akka baatan kan jedhu akka mana marii uummataa akka bakka bu'aa uummataa tokkottis ergaa qabnu dabarsuu barbaanna. Barreeffama gabaabaa mariif ta'u kan dhiyeessan qindeessituu garee ragaa fi istaatiksii waajjira milishaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Amaanee Kadiir rakkooleen nageenyaa yoo uumame miidhaan dubartootaa fi daa'imman akkasumas jaarsa fi jaartii hubuu danda'a waan ta'eef adda durummaan irratti hojjechuu qabna jechuun barreeffama keessatti ibsan. Hammeenyi nageenyaa kan nama hunda miidhu ta'ullee
dubartoonni fi daa'imman rakkoo kanaaf saaxilamummaan isaanii dachaadha. Nageenyi waan jiraanne kan rakkatu, kan miidhamu, kan hubamu daran dubartoota fi daa'imman akka ta'e hubanne mudhii keenya hidhannee yoomi keessatti illee kan duraan caalaa kan darbe caalaa qabsaa'uun nageenyaaf dhaabbachuun nurratti dirqamaa jechuudha hunda keenya irratti. Hirmaattonni saganticha irratti hirmaatan uummata Oromoo sirna gaggeessaa jiruu fi sabaaf sablammoota biyya kanaa walitti buusuuf qaamonni sochii taasisan ni jiru waan ta'eef nageenya irratti hojjechuu qabna jechuun dubbatan. Dubartii barsiisuun uummata barsiisuudha isa jedhu dhugoomsuuf karoora xiiqii galmaan ga'uuf wal hubachiisuun hojjechuu akkasumas baankii siinqee keessatti qusannoo taasisuun barbaachisaadha jechuunis ibsan. Oromoo fi sabaaf sablammii biyya kana keessa walitti buusuudhaaf rakkoolee adda addaa uumuudhaaf waan jedhu sana beennee sabaaf sablammii nu bira jirus hammannee wajjin itti himaa qajeelchaa magaalaa Adaamaa fi Itoophiyaa illee nagaa godhuun nurraa eegama. Dubartii barsiisuun hawaasa barsiisuudha jedha. Ammas dubartoota keenya ijaaruun, dubartoota keenya cimsuun, baankii siinqeetti qusachuun, dubartoota keenya diinagdeen cimsuudha dhaadannoo jedhu qabannee karoora keenya xiiqiitti dabalannee wanni nuti galmaan hin geenyeef hin jiru. Itti gaafatamtuun damee ijaarsaa paartii badhaadhinaa fi bakka buutuun caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Aminaa Inkoosh nageenya wal qabatee fuuldura keenya ayyaana masqalaa fi irreessatu kabajamaa waan ta'eef hundi keenya nageenya irratti xiyyeeffannoon hojjechuu qabna jechuun ibsan. Carraa gaggeessummaa fi biyya bulchuu kan arganne dhiiga gootota keenyaatiin waan ta'eef hundi keenya itti fufsiisuu akkasumas mana yeroo kireessinuu eenyummaa namoota adda baasuu qabna jechuunis ibsan. Carraa argannee dabareen gaggeessummaa harkeenya galtee jirti. Dabaree gaggeessummaa kan osoo wakii deemnu miti arganne gatii baay'ee kafalleeti, dhiigni baay'ee dhangala'eeti, lafeen baay'ee caccabeeti. Qeerroon keenya hundi taankii afoo dhaabateeti. Gatii arganne kan akka salphatti ilaaluu hin qabne waan ta'eef dubartoonni magaalaa Adaamaa, shamarran, haati siinqee, dardarran, hadaraa keessan ajandaa tokkoffaa lammaffaa nageenya. Nageenyi bu'uura waa hundaati. Dabalataanis ammaan booda mindaan hojjettootaa karaa baankii siinqeetiin kaffalamaa baankii siinqee keessatti miseensa ta'uu fi warreen dinagdee gurguddoo sochoosaa jirtan baankii siinqee keessatti qusachuu qabdu jechuunis waamicha dhiyeessan. Mindaan keenyas gara baankii siinqee naanna'aa jira. Baay'inni mootummaa tokko tokkos gara baankii siinqee naanna'aara. Kanaafuu baankiin kun baankii keenya waan ta'eef dubartoonni magaalaa keenyaa kanarratti qusachuu qabna.